أبي قابا خير من ذوق دبنا أستاذ بكتي دي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بابا شيخ أمين إبروتي وجرة غرا إلدوريت شيخ غينيا شيخ طه زيارة غرتي عالم خينيا زيارة ودافدي مجرة ما شاء الله أستاذ توكل جي أستاذ عبد الله جي وليندي مجرة إن شاء الله مي بابا شيخ أمين وانغرتي هنو خرا البريد كان ردي مجرة وانسان جامي وليناجا كسن إن شاء الله. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواس خينيا كم جرت النقا قبدو أكما بيكم ويا الهدا قوبي مدرسة أبو بكري في مركز أبو بكري توري الكندامو زيارة مسجد كرالا ماتي في استوديو قادسة إسلاما توري تربة كينيا جنيك أمني كينيا خانو قدفان فكرة وإنما دفا وانا جايب ربي تربة كينيا كابدي توتي توني تربة كينيا تنخيستي hawaasa qunnamuu madrasaa qunnamuu dubartoota jira dargaggoota jira ziyaaraan qophii daawaa fi iyyaafannoo qophii iyyaafannoo waan iyyaafannoo qabna ulamaa'ii biyya tanaa qabna ulamaa'ota amata 40 ol biyya tanatti daawaa godhaa jiru. سبحان الله دبينا ما أجايب سيسو يا بو قوني قودم ربيتي علمائي بيتين يرادو في هرارجي يرادو في أورومي يرادو في عجن نومي قباب سنين إساني بي سعودي تكاري إساني مراعي سني في أسيرة وانجن مسكينة والله إساني إفافي إماما كاويا قبو سني في مغسلة مدورة ثاني مغسلة دكاني كاويا أكاسي أكا فنيال لا كما تكوبينيز أكا فنيال لا كما تنابت إماما سن علماء سن ربي سبحان الله جرا في دي كينيا مقالا نيروبي بلا دبرسي كيلومتر بسدي إلى أفوريتي أما دبا سدي في كدافر نيروبي راخاني إلى سنديما جرججو مال قدو ديم زيارة علماء أوتا بيتنا قبتي شيخ طه شيخ آدم ورا خون لغا قبات دلتي سبحان الله خون أمو خلا چرچر سني سبو چرچر خراب البليتي نما اچت دلته اما صدوما ارادورا افرتما ارادورا بيتنقلي دعوا قداتوري تربي تنان ارى اسان زيارة جنة بري براقة نيروبي راباني سبي خرس سلاني الى اما خنو بكسان اندقم نيتفو فاجر واني خنا خيسا نيّني زيارة نيّني نما أسيك أمنو إيافني قالت جرى خناتف وفاء للعهد وفاء وانجاني جرى شريعة إسلاما خيسا يجون قالتنا ما بيخو وانجان جرى خنا خواريقا ما خفالي بيافان بين التقالي وقايني كرازيزو داف اسكوتو جي جون لمن نقوتو اسكوتو جي تجان شيطان دبي أجايبا تبجر خيني دبي أجايبا مدنو في مدنو أجايبا تولماء سنقبو ورّا خانا نوتي كيلومترات إبسدي في كد آفر ديمني زيارو أكامي دمنا جنة خروري خمبهيك إنداوي جرسا زيارو دف تانكيو جيشو دف
gama isaanii deemaa jirra. Isinirraa bakka buunee galatoomaa jechuun deemna. Wanni amma nuti goonu kuni Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qeebaltii isaatiin uf biratti yoo qeebalee wanni kuni da'waa oli malee da'waa gadii miti. Nabi sallallahu alayhi wa sallam namtichi tokko zaara akhan lahu fi qarya ollaa nama uno sheehan warfaan asuma keessa jiranii sheekh al-tawakkal jedhanii ka ajaa'ibaa tokkos as duuba kanaan mul'ata. Isaan makiinaa oofan kun immoo sheekh Abdullaahi jedhamanii warri kun hundi isaaniitu warra Keeniyaa tanaan dhaabbatee namticha obboleessa isaa ziyaaresanii maal jeeni malaayikaa rabbi kanarra wakkalee boogaram deemte jeeni obboleessa kiyya tokkoon ganda kana ziyaaruu deemaa je maal galata wayii wal biraa qabdanii harka wayii qabdaa kafaluu deemtu je lakkii inni uhibbuhu fillah rabbumaa jechan jaaladhaa ziyaarumaaf deema malee waa wal biraa qabnullee hin qabnuu je maal jeen malaayikaan kuni rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ati namticha kana isaa jaalattee ziyaaruu deemtu sun hujii teetillee qeebalee sillee jaalatee jeen ulamaa'ota kana hamilee itti godhuudhaaf rabbi jazaa isinii haa kafalu jechuudhaaf kiiloomeetira 314 nutilleen imalle jechuudha. Rabbi nagayaa nu geessee jara sanii wajjiin nu haa agarsiisu. Akkuma kalee dhaamsa walii goone ulamaa'onni kun ulamaa'ota seenan isaanii akka galmaa'u barraa'u jennee labsii isinit dabarsine sani warra Keeniyaarraa galata qabu warra gaafa Afrikaarraa galata qabu isaan keessa ka Yugaandaa fi biyyoota adda addaa keessa dabree Keeniyaa dhufee jira biyya 3-4 Afrikaa tana keessa dabree jechuudha. Seenan isaanii barraa'uu qabnaa seenaa ulamaa'ii Oromoo gaafa Afrikaa akka barraa'u jennee gahee ulamaa'iin keenya qabu gaafa Afrikaa keessatti jennee Somaalees ta'ee Jabuutiis ta'ee seenaa ulfaattuutu jira. Ta namni ilmi amma dhaloonni umarraa hin beeyne seenaan suni akka galmooytullee kalee labsinee jirra naa gargaaraa jara kana bira dhaabbadhaa seenaan suni akka galmooytullee barbaanna yoo rabbi fedhe inshaallah ijoolleen teenyallee nuuf qabdee jedhamu maali wanni kuni wanni fiiganiin kun kaaroti maasha Allah dur kaaroo kan nyaadhaa bariyaa dabana kana dhiise la amma laki mazabaatu dulloome dinnichaa jira Keeniyaan edaa ajaa'ibanii oomishtiilleedha akkasitti barbaada kaarota kana akkani ambar waan jalaa diimatu kana xaasaa keessa kaanise baala ajaa'ib laal jarri kuni kararraa waa gurgurata ulamaa'ii san Sheekh Xaahaa faa Sheekh Adam faa Sheekh Abdulaziz hedduu dhagaa baajurii sultaan kalee Sheekh Sultaan Sheekh adda addaa lakkaawaa turanii sheekotiin tunuti sheekota biyyi teenyaati haa galmaawanii haa barreeffamu seenan isaanii jechaa turre akkuma waliigalatti gaa torbee Keeniyaarra jirraa Naayiroobii irraa baanee gara magaalaa maal jetta magaalaan Eldoret achiib maqaan sillee ni ulfaata Eldoret miskiina Sheekh Xaahaa fi Sheekh Adam nama jaan sheekota amata 40 lakkaawwate biyya kana mee'ati wamal ajaa'ibaa qooda rabbillee haa ta'u nama Naayiroobii bira dabree kiiloomeetira 314 taasaanii wayita ulamaa'ii san bira geenye waan ajaa'ibaa ummanni kun Naayiroobii bira dabree kiiloomeetira 314 Naayiroobii irraa fagaatee baadiyyaa keessa dhaqee warra fi wajji subhaanallah obsanii wareegama kafalanii jiruu fi cancalanii luugamanii biyya tana taa'anii